Tomi. Akka rabbi dubbatu dhageesseetta miti? Akka dubbatu agee jira maaliin akka dubbatu garuu naan deebin. Galatoo walii gallee akka rabbi lallabu dhageesseetta miti? Akkamma kana dubbannetti samma dubbisnerra dhageesse moo dhageenye? Ayyee dhagee jira. Ayyee kan itti barbaadde bakka sagalee jedhudha jechuudha. Yaa'iin dubbatettanii maaliin akka dubbatu immoo hin beeku kaan. Isuma san sagalee dha'oo jettan sagalee naa deebisu. Waan biraas hoo jettan akkuma quraanni jedhutti naa deebisu. Tole dhaggeeffadhu. Akka isaaf malutti dubbataa jennee sitti himneerra. Garuu maadha kan nuun sitti himne? Dubbachuusaa. Siif galee kan nuun sitti himnu dubbachuusaa qofa. Siif galee dubbachuusaa qofadha kan nuun sitti himaa jirru. Malee akkasitti dubbataa hin jennu. Hin beeknu waa'ee kana isa qofatu beeka akkatti dubbatu. Nuti dubbachuusaa qofa beekna. Sii galee isa mitiiti akkaataatti abbaan kee haadha kee waliin rafee siin argatee iyyuu hin beektoti. Ati dheengadda dhufte waan ta'eef. Isa sana iyyuu beekuu hin dandeessu isa kan biraa miti. Garuu yoo rabbiin isaan beeku kitaabni qulqulluun immoo na dura hin beeka waan ta'eef na barreesseera ka. Akka si barreesseera taanaan abbaan kee akkamitti haadha kee duukaa rafee siin argate minatti? Karaa mirgaa ciise moo karaa kiyyaa siin hin jenne. Kan kanaaf kan amantaa koo tokko miti. Naa deebisi karaa mirgaa ciise moo maaliin ciise minatti? Minatti? Gaafii dalgeen deemin ustaas. Jechuun qaxisaa kanas gaafadhe naa deebisi hoo deebiin hin jiraanne immoo sagalee kan jedhu hin jiru hoo jettani. Kalas nagaara bula. Ifa callise ifa maal iyyaa sagalee isaa quraana keessa barbaade jirti bar. Ishiin sagalee san Iyesuus ishiin sagalee qaba jennaan sagalee san Iyesuus jechuu deemte ustaas jetaniin galle qaaxan dubbii ishii bare wallaahi. Ifaati callisime sagaleen kee maa iyyaa af madooliin qofaan dubbadhaan. Nama afur muluu keessummeessuu hin danda'u kophaa koo maal jechuudha. Kalas afmadiin gaafadhee miti afmadi yoo dandeesse naa deebisi bakka sagalee. Maal nu keessummeessite bar keessummaa miti bar keessummeessu osoo hin taane gaafii. Callisi kanatti ni iyyina gama gamana. Wanti miidiyaa qoy asirratti wanti ati barachuu qabdu. Namni tokko si fahamsiisu osoo si fudhachiisu osoo hin taane gaafii deebisan. Gaafiin ammoo nama jala jiruuf deebii ta'a malee siifi miti. Saree isaan eessa deebii maalii argatan? Laali Musee lallabe jedha. Maaliin lallabe? Sagalee hoo jettan sagalee kan jedhu ragaa naa kenna. Kanumarratti waliin eessamee ragaa? Nu gimmiitiidhaan deemnu dhaggeeffadhu. Maalbaata isin waan akkana bakka hin jirudha ka. Dhaggeeffadhu funyaaniin afaan dubbatachuu dandeetta. Kitaaba akka amantaa keetiitti fakkeenyaaf. Nu waan rabbiin dubbateera. Maaliin dubbate ka jedhu ammoo quraana keessatti erga dubbisaniin dhaggeeffadhu. Quraana keessatti rabbii waan kanaan dubbadhu erga hin jedhaniin malaan fuunee wanti itti dabalu hin jirtu jechuudha rabbii turetti. Mee ati amma suuraa Arafaasii dubbisanii dhaggeeffadhu. Mee suuraa Arafaa ayyaata 172 dubbisii ifa. Dubbisaa fi nabira quraanni hin jiruuti. Baay'een namni tafsiir biraan qabdan dubbisaa. Qaba ustaad Abshir. Kana qofa ibsa ishii. Bareeduuti. Kookee kiyya shuma kana ofsi dhaggeeffadhu ishii. Nan baasa ustaad. Ustaad Ahmed Anjira. Rabbi anaafisuuf. Baay'ee gadi baay'ee. Jira keessa. Suuraa Arafaa ayyaata meeqa ustaazina? Ayat 172 fakkaatame dubbise. Okay. Suuraa kaminatti ma suuraa meeqa lakkoofsa meeqa? Torba 172 siyaadatti ni qonna. وإذا أخذ ربك من بني آدم خنجومي ما يدبس yeroo gooftaan kee ilmaan aadam irraa dugda isaanii irraa sanyii isaanii baasee fi ani gooftaa keessanii miti jechuun lubbuu isaanii irratti ragaa isaan godhe yaadadhu. Isaanis eeyyeen ragaa baanee jirra. Rabbi dibbisee eeyyeen ragaa baanee jirra jedhan. Kunis akka isin guyyaa qiyaamaa dhugumatti nuti kana irraa daguu keessa turre hin jenneefi. Subhanallah. Rabbi lubbuu banii Aadam dubbisee jira kokkobe.
وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ربك سليمتي قالوا بلى يا ربك إيه فرد تمي تفسير الرد بسيب ما كثير قالوا سر التفسير الشيء مرشد بني البشر أيه ربي تفسير الشيخ محمد الرشاد سورة البفاء سورة البفاء آية لباف تربات ميلا تدبافي اوكي لبافي تربات متكامل يا استاذ تربات ايوه اكنا جدا ايه يا ارجما في محمد غاف ربك ilmaan adam dudda abbootii isaanirraa isaan baasee yookaa uumee dubbadhu takka akkana jechuun gaafa rabbiin nabi Adam uumee waan ilmaan isaa ta'e hunda dudda isaarratti walitti qabee akkuma isaan booda dhalatuu ta'anitti isaan uume akkuma isaan booda dhalatuu ta'anitti isaan uume alaamaa dandeettii isaa tan akka inni rabbii isaanii ta'e isaan beeksisuuf isaan beeksiftu isaan agarsiise duuba isaanuma akka inni rabbii isaanii ta'e ifatti isaan masakkarsiisee an rabbii keessanii miti je'ee isaan gaafannaan dhugaa ati rabbii keenya akkana tayuu kee ragaa baane ja'anii dubbii rabbii dhagayan duuba waan gaafa san argame dubbadhu waan kana daleyne waan dhaabaa oofnaati rakka dubbataa jiru rabbi dhageeffadhu dubbii rabbiiti kasaan dhaga'an dhageetami bakka tanatti rabbiin sagalee qabu moo hin qabu rabbiin dubbate moo hin dubbanne ani bar rabbiin dubbachuusaa hin dubbanne jechaan jiru. Dubbateen rabbiin amma waan isirraa barbaadu rabbiin dubbate. Maaliin dubbata isinii jedhe sagalee hoo jettani maaliin dubbate? Akkam barbaadu maaliin dubbataa sana akkamitti dubbate silaa rabbi bifa namaatiin hin mazzantan kaa'isin rabbi akka namaa miti jettaniirtan maaliin dubbatame kana naa deebisaa. Maaliin dubbata ka jettu kana rabbiin reef ayata reefu sii dubbisne ayata hedduu sii dubbisa ganaa coraan kee dubbata coraan akkamitti dubbatachuu dandeenya sanillee qabata funyaan ganaa dubbata ijji ganaa adda dubbata rabbiin akka fedhe dubbata. Akka fedhe waa dubbisallee akka fedhe dubbata rabbi akka isaan malu dubbata garuu leessa mee ustaad ishiin deebii akkamii barbaaddi mee ishuma gaafadha isiin bara akkamii dubbataa amma bara akka dubbatu amanteerti bara rabbiin dubbata amanteerti akkamii dubbataadha amma rakkoonsi rabbiin leessa akkamis ni ishee rabbi maaliin dubbata sagalee da'oo jettani maaliin dubbatame maaliin dubbata hin dubbata ishee akka dubbatu rabbiin dhageeffatu akka dubbatu isatu beeka. Isin maan barreessin an akkanattan dubbadda jee. Nah, suwan berarti kamu. La yusalu amma yafalu bisab. Kanaafuu hin gaabakka inshallah gaafina itti gaafatte bareeda. Akka dubbatu amantee kokkobe. Akka dubbatu fudhattee. Amantee itti bakka amma dubbadisa. Waa tokko walii galla kwa ustaazota keenya dhiifama hiimee kokkobee ko na dhagaar taadhati. Hayyee dhagaan jira. Hayyee rabbiin akka dubbatu erga walii galameeti rabbiin maaliin dubbataa jettee gaaffii gaafatte. Wangeela keessatti waaqayyo akka namaa mitee seera keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 19 irratti namni maalidhaa yoo akka nama waaqayyo an akka namaa mitii jedhe naa deebisuu dandeessa. Kan isaa isa amma kanuma keetii bakka quraanuma irraa bichaa naaf ide wal keessa makamuun barbaadu. Qoyna dhaggeeffadhu waan kana si gaafadhe. Mee qoy haa sii galu mee akkuma himanitti yoo siimanii sii galee mee. Jechuun akka nuti. Kan kiyyaanan beeka kan keessanii sin gaafadhe. Esh. Maaliif beektaa miti mee dhaggeeffadhaa dhooqa. Akka gootu. Sinumaa sinaa qajeelchu karaanis jireenyis Yesuus Kiristoos qofa. Kan isatti namaniin ammayyuu itti faradamee jira.
Yesuus Kiristoos kun isuma ani humna hin qabu humna kootiin homaa waa tokko gochuu hin danda'u jedhedhamoo kan bira. Yaa isallee akkam akka ta'e natu beeka isin hin beeytani humna hin qabu Ishaadha. Meena dhaggeeffadhu. bifa namaatiin humna hin qabu. Kookee koo na dhaggeeffadhu. Qashtii koo na dhaggeeffadhu. Akkinsi jedhe amma ila na dhaggeeffadhu. Mee Waaqayyoon gaafa Addaamiin uumu karaa funyaansaa fuudhatti baafate. Hafuurri Waaqayyoo maal fakkaata? Maal fakkaata? Maal fakkaata reessitu? Atis beekuu qabda anis beekuu hin qaba. Anis atis Addaam irraa waan irraa dhufne. Maal dhaggeeffadhu kaa? Karaa funyaansaa fuudhatti baafate jedhee kan amansiisudha miti? Ayyee. Maal fakkaata hafuurri Waaqayyoo? Hafuurri Waaqayyoo humna. Maal fakkaatan seeni fakkeenya isaan barbaade? Maal fakkaata? Hafuurri kee maal fakkaata? Aniif Waaqayyo tokkodha moo? Hafuurri kee amma ijaan arguu dandeessa? Aniif Waaqayyo Maal gaafiin akkana? Hafuurri kee bifa qaba. Hafuurri bifa qaba si jamman? dhaggeeffadhu. Aniif Waaqayyo tokkodhaan seedha. Oksijiiniin bifalleen qabaa. Aniif Waaqayyo tokkodha. Maaliif hafuurri kee maal fakkaatan jettaniif Waaqayyo tokkodhaan na gaafatta? Inde hafuura nama akkamitti beeytare? Hafuura Rabbii akkamitti beeytaati? Ayyee. Hafuura Rabbii dandeettii isaati. Akkamitti dubbatee yeroo itti akkamitti beekta? Akka maaf gaafatta? Kan Rabbiidha. Sagaleedhaan dubbata ka keenya sagaleedhaan jira keessa sagaleedha hoo jette ragaa natti. Dhaggeeffadhu kaa. Sagaleetu ture jedha keenya. Yoos immoo dhaggeeffadhu. Hafuura inni itti baafate sana maal akka hafuurichi fakkaatu naaf himi yookaan hanga hafuurri sun ga'u amma inni ga'u hafuurichi amma inni ga'u naaf himi ammam ga'a hafuurichi hafuura inni itti baafate sun ammami kana moo akkami meenatti Hafuura jedhe malee hagana jedheetu wanti teechisee hin jiru ka. Kanadha hafuurichi laa kun hafuurichi kana dhaggeeffadhu kana moo kanadha meenatti makkasa. Gaafi dalgeen deebisi gaafadde yoo deebii qabaattan natti ma yoo deebii qabaanne immoo nagaarra yaa ustaadha khiyya maali amma bari nama waa beeku wajji mormuuni wayirraa baratta amma akkanumatti goggogaa nama mormuu kana mee maali yoo dhiisne irra wayyo deemna gaan bulaa maal jechuun lallabe jechuun maali lallabe sagalee yoo jetta sagalee natti ma hin beeytu deebisaa namaa hin fudhattu akkam si goona mee maal deebiste mee ati mee maal deebiste maal beeytayyuu atu jalqaba irratti rabbiin hin dubbatu jette akka dubbitu ragaa si kannine hin dubbatu siin hin jenne hin dubbataa jedheen gaafadhe malee hin dubbatu bakka tokkotti hin jenne hin dubbataa nan eeyyanii naan jedhe maaliin dubbataa nan sagalee naan jedhe sagalee kan akka dubbatu amanteettan akka dubbatu lallabe jedha waan ta'eef lallabni sun immoo dubbii ta'uu danda'a hin beekan dubbii ta'uu danda'a dubbii dhallee dubbatellee ka jedhu hin jiru garuu lallabe jedha. Dubbiin eessaa baame dubbiin tun eessaa baatime. Isin immoo bifa namaatiin hin madaaltan ka akkasillee yoo ta'e. Waa tokkoon gabaabsee si ibsaadha koo amma mee fakkeenyaatti si kaasa Waaqayyoo biyyee irraatii Addaamiin uume biyya hangam ga'urraa kiiloo meeqarraa inni gaafachuu dandeenya nu taadha koo hin dandeenya. Akkasoo ta'e Yesuus Kiristoos bifa foona dhufate yoo jettani jenne maaltu sin gaarra mare nutu beeka Rabbi waan barbaade gochuu danda'a. Biliis na dhaggeeffadhu kan hin seedhe akkinsi jedhe amma akkasitti wantani. Koo na dhaggeeffadhu takka ati obsa godhadhu maalati ati dubartiidha koomaa dubartiin obsituudha obsi dubartiin ishee garaa ji'a 9 garaatti nama baattudha bara ataadha dhiiraa haadha manaa dhiiraadhaan obsime amman dubbadhee bitutti. Biyyee irraatii Addaamiin uume Waaqayyo. Biyyoo kiiloo meeqarraa uume jetti yoo na gaafatte. Yoon akkas jedhee si gaafadhe gaaffiin kun gaaffii gatii qabudha. Gaaffiin faayidaa qabudha kun. Gaaffii faayidaa hin qabnedha. Sababaansa amma fedherraa uumu akka kiiloo 100 ta'e waan na gashuu hin qabu waan na ilaallatu hin qabu kun hojii Rabbiidha. Hojii isaa keessa nan galchu. Siif galee Rabbiin dubbata akkamiin dubbata hin beenu akka isaa malutti dubbata dubbachuu isaa qofa Addaamiin uumeera Waaqayyo maalirraa uume jedhe biyyee kiiloo meeqa hin dandeenye biyyeerraa uume kanaas si galee hafuuratti baafate kana qofa manu hin dubbata
akkamitti dubbate? Akkamitti dubbate inni gaafachuu hin dandeenyu. Akka isaa malutti dubbata. Akka isaa malutti uume. Siigalee akka isaa malutti hafuuratti baafate Waaqayyo. Achitti dhaabbate dubbiin. Achitti dhumate obboleettii koo galatoomii ulfaadhu haalli ittiin nu duukaa haasofte namatti tola. Hedduu tokko si galateeffannaa hin badiini. Gaaffii kee guyyaa biraas qabadhu kottu kun ustaaz Arabis hin jiru. Ustaaz Farahaan faas dhaqii gaafadhu. Ustaaz Awwal faas gaafadhu. Suutuma immoo tasgabbaa ishee. Tole. La ofumaa keetii bar sagalee qaba garuu sagalee murtaa'aa qaba naan jette sumarratti ragaa si gaafadhaani Sagalee murtaa'aa qaba jedheera. Kan isaaf malu qaba naan jette kan isaaf malu qaba sagalee isaaf malu qaba naan jetteerta. Dhaggeeffadhu dubbii isaaf malu dubbatan si jedhe sagalee dhiyoodha kan itti kaaste lafaayyuu eeyyen qaban si jedhe. Siif galee sagalee kan lafaa kaase iyyuu si jedhe dubbii isaaf malu dubbata rabbiin si jedhe obboleettii kiyya. Dubbii kana maalidhaan dubbata hoosiin jedhe sagaleedha ka? Dubbii maalidhaan dubbata? Sagalee malee dubbatta? Amma waan nama kana sitti dubbadhe hunda hin dhageenye moo maaliif akkas taatati? Ish. Nagaarra bula chaaw galatoomi atillee turtii Ustaad ishiin jecha waan jedhuufi sagalee waan jedhu beekti mee gaafadha ustaaz. Sagalee jechuun maal jechuudha? Ishi qoy. Sagalee jechuun maal? Sagalee jechuun maali? Jecha jechuun maali mee? Jechi maali? Sagaleen maali? Beektaa? Koko beektaa? Deebisu nagaarra bula. Sagalee jechuun amma fakkeenyaaf yoo lallabde waan tokko waan fagoo tokkotti yoo dubbatte sagalee dhageechista. Sagalee. Yoo lallabde jedha. Yoo lallabde sagalee jedhamatti laaqnu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dubbattee ofii kee kalaas galatoo. Sagalee jedhe gaarii sagalee kan jedhu eessa jira? Jechi yoo maal jechi? Jechi kan jedhu jechi jechuun maal jechi? Jecha jechuun wanta laaltee jettu san wanta jettu san. Kobe sila lallabni sagalee miti hin jenneeti. Amma garuu lallabni sagalee hidhattee bar. Sila lallabni sagalee miti jettee inni irraanfatte. Akkamitti sagalee goote lallabamu? Sagalee kan jedhu bootaa naaf kennee siin jedhani. Kanarratti lallabee kan jedhu ookee lallabee jedha maaliin lallabee? Dhaggeeffadhu. Lallaba eessaa fiddee sagalee goote amma kana? Lallaba jechuun maal sagalee jechuun maal jechuudhannaan namni tokko yoo lallabee sagalee jedhamaatte. Lallaba eessaa fiddee sagalee goote. Fidi ragaarraa fiddee sagalee goote lallaba. Dafi. Sumayyaa harkisaame. Eesh nan harkisa. Wangeela keessaatii lallaba agartee lallaba sagalee goote moo quraana keessaa agartee lallaba sagalee goote moo eessaa fiddee lallaba sagalee goote ragaan alaadhu dafi. Sagalee jechuun maal jechuudha naan jette sagalee jechuun waan tokko kan ittiin dubbattee dhageechistu kaa sagalee jechuun kun immoo iyyuu bifa saayinsii deebisee. Ati lallaba hin jenne amma kana. Waan fagoo wanta dubbattu wanti ati amma sagalee baasaa jirta sagalee baasaa jirtaa mini. Lallabadha jetteetta moo hin jenneti? Jette moo hin jenne? Yaa Rabbi yana baraade kana keessanii kana. Sagaleen maal ennaan sagalee waan jarri deemtu waan siin deemtu makeedha. Waan amma jentu mana wayii keessatti uummata kiristaanaa wal qabanii walaanaan barsaa turani. Jalqabaayyuu na galee wallahi. Sagaleedhaan dubbatame gade Yesuus sagaleedha Yesuusiif deemti. No Yesuus isaanii kan keessanis hin gaafadhe malee kan kiyyaa nan beeka. Gaaffii koo naa deebisi. Lallabni sagaleedha jetteetta eessaa fiddee lallabni sagalee dhufte ragaan alaadhu. Assalamu alaikum. Akka saayinsiidhaa sitti meesiin jedhee tanan jira bar. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Qoy sume. Naaf sitaka lallabni sagaleedha bakka itti lallabni sagalee ustaaza wallahi ila ijoollee social media kanarratti himuuf bootii midhashaadhaan irratti qabatanii social media baanii Yesuus waaqeedhaan achiin nama jedhanii kokkobee lakkii sagalee kenna bira jira bar. Akkoo jiraatu Sumayyaa sitti mee tanan jira maal ta'e ammallee mul'atan argee irrii baraafee sitti mee kanaare kana baasuu barbaadde baas rakkoon qabu kana himuu dhufte atillee. Shaada qabadhee miti mooyyuu qabu. Saraa taanuu dagadhee taa'ee hirriba na kaastee. Shaada na qabsiiseette. No shaada na qabsiisi. Sumayyaan soobin bee Yesuus Kiristoos shaada na qabsiisi siin hin jenne. Akkuma argeen wanti sun immoo dhuguma waan ta'eef sitti mee tanan jira. Naa sagalee dunuu jira. Namni shaada qabataa gulaa jira. Sumayyaa dhiisi.
Sumee dhiisi. Ustaaz Arab sagaleen keessanii badeetu. Waan namni sitti haasa'e keessa yoo gadi baasu Okay. barbaadde gadi baasa. I don't care rakkoon qabu. Okay. Yaani nama akkasii miti abshire shi kokkobee. No, shaadaan qabanne ka shaada qabattee hin jahi. Shaadaan Kokkobee. qabanne waan jiru sitti himama. Kokkobee na dhagaa jirta. Wanti gaba sagaleen keessatti kaffanama. Kokkobee na dhagaarta. Dhagaan jira. Ustaz baadiyyaa biyaa ustaz takka sammaa rabdumi. Kwaasin anumaa fi mataa wal buqqubsa. Sagaleen lallabadhaa jetti eessaa fiddee sagalee lallaba goote. Dikshineerii kamirraa fidde yookaan wangeela moo Sammuu kiyya keessa. Atillee sammuu waan na gaafate sagaleen maal jechuudha? Sagaleef dubbiin naan jette. Sagalee jechuun waan tokko kan lallabdee ittiin dhageechistu siin irraan jedhe. sii deeba dhaggeeffadhu Kokkobee. Lallaba jechuu sagalee eessaa fiddee hiikteen seedhe. Sammuu kiyya keessa sitti meen akka ati na gaafattetti. Kalaas xumurameera sitti galatoomii ulfaadhu. Nabi Muusaattis rabbiin inni itti lallabe sii deebeera. Lallabni maalidhannaan sagalee dhattee waan ibsiteef ulfaadhu. Lallabni Sagaleedha kan jedhu immoo iyyuu kaa hin arganne ka quraana keessa Eessaa isaa fidee ati maanatti ni mirre. Eessaa Ani fidee sammuu dubbatte? kiyya keessa hin jee sammuu kiyya keessa. Sammuu kee Malee keessaa asirraa fidee? argee miti. Enka asirraa argadhee tire. Hinde. Asirraa dubbiseetiin ni Eeshi, sammuu kiyya galatoomii keessa na obboleettii koo. gaafatte. Ragaa taatu yookaan ragaa sitti baatu. Ayyee galatoo. Hayyee nagaarra bulaayii turtii keetiif galatoomsa.